Wayinee tokko ta'u harkina tokko ma baay'isee dhadhaamaa jibbita warri dhiiraa tinde bala raggiba lamu mama lamaani maadha raggaasan akan taata baajoollee sadii kaya bidda si qabsiisoo kaya kan ibsaa baasu fila dura ofii muddatanii iyyuu bara dura dubartii muddatamaadha nan dogongore yaa rabbi dhiifama naa godhe hambara naannu geechee gireen nu ga'e hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi afaan keenya ormatti hin dabarsin normaa nutti hin dabarsin hunduma keenya bakka jirrutti gaarii nu godhe dhadhaa malee zayitii nurraa qabi yaa rabbi tokko tokkee sii bobeessa yalla kot maal goona yaa ijoollee too nu gane mucaan nu gane lamatiifama kino qooda abbittiitis qooda rabbirraatis maal goona ree as ga'eetti akka hootti galee akkana fakkaata kaa ijoollee too nu didee akka uma wayyaa jedhe yaa rabbii kiyya ibsaa nagaa nu godhe dukkana nurraa qabi ifatti nu baase ooti jechuu didditaadhaan hin jedhuudha maalan godha ofii dhiirumata haasaa taa'i dhiirumata eebbifa taa'i maal gochuun danda'a narraa qabi kaa manarraa qabi haalli mana na gubde yalla waaw bara nagaa nuu godhi bara milkii nuu godhi qabbana nuu godhi sabala keetiin nuu dha'i yaa rabbii keenyaa dara oomeeqa ol qaban suuta kamanii wannoo eeggate sadii haasumatti kinoo akkas waran innaa qooda abbittiitis indidee akka hootti galee wanni gochuu dandeenyu hin jiru wow goobeedhani bitaadha natti hin tolu buna gubate si bogala waaqumanniititti waa'ee gubate lawanno laalime jahanna agartaa gubateedha maa irtoota naa gamteerte siruma dhiira waa beekumaa wajjeerumnaan baqa siqaa nyaatta gini buna maaliif danfisuu iddee raggaas buna kee dhugeen beeku waggaa 5 waggaa 6 bunni raggaasa cabaa fayyisaa kinoo amma gaela darbe gala taanu fodara sinjena gofta hai sibbe ka kam ta kon darbe gala taanu fodara sinjena ye kenya biye naga je yotana mala ke ne yotana daima ke daima dabde waranya adara gofta ke sibbe ka haral berde tan gofta ke sago aha bakka si kuku kutee jira agartanii ijoollee waan jedha agartanii dhiira la waan dhalatee hin guddanne qursiin asirra koota nyaadhaa baga geechanii babaashaa foorjinii irraa gara babaashaa urjinaalitti dabarree jirra harri guyyaa tokko miti raggaasa guyyaa tokko borurraa guyyaan tokko
Okay. Bara 2015. Wow. Barreen gaddaa gisee kan. Nagaa baga geenye. Nus baga geenye siris baga geenye. Okay, mee waan tokko si gaafadhame. Barreen gaddaa gisee kana. Viidiyoo taddaawwanni naalaa jedhee bilbila tarkaan qabadhee jira. Cufee itti deebi'een siniin jira. Mee gaafin gaafadha asumaan intarviiwuun qodaa jechuudha. Waggaa 5 keessatti waggaa 5 miti raggaas. Waggaa 5ffaadha. Waggaa 5ffaa gara 6ffaati. Waggaa kana keessatti mee guyyaan gammachuun dabarsite gaddaan dabarsite sitti tolee dabarsite guyyaa waggaa 6ffaa seenne kana keessa mee natti mi'am. Garuu irra caalaan biran waan gammachuun. Hamma ta'es immoo gadda akkasii beeksisanii waan jiru gadda akkasii hin qabu. Zanaatanii dabarsite jechuudha. Garuu immoo irra caalaa bunni hin daffaa. Hundumtuu hin hojjetan. Buna irraa eegalee namni shaaman qabatee uffisiin qophaa'ee difoo midhaan illee daffaan illee jira. Maasha Allah. Wanni miti jechuudha. Garuu eenyu wajjin hin dabarsite? Beeksisa. Eenyu fa'a? Dhaabbattiin beeksisaa miti. Kanaan booda mootummaa itti maal asitti? Kana fakkaata zanaa inni dabarsinee qaammee bara darbeetti si jechaa jirani. Hoodha ammas immoo. Kanaafuu homaa godhuun hin danda'amu. Baran ammoo ani immoo guyyuma kamiiyyuu jechuudha. Buna hin daffisaa hundumaa zanaa dheetan oolaa jechuudha. Achitti gini firii ta'ee ijoollee waamnee naamna akkasitti teenyee dhuguu naamni sun hin jiru. Waan hojjedhu sana wanni nan dhoowwartu. Tamasgeeni. Fuula kiyya irratti wanna na baheen beeku ijoollee maa inni natti gugguura ta'e. Annaa kanaafuu guyyuma kamoo tacanaannaqeen beeku guyyuma kamoo odoon achi jiraadhe maali garaan na kaffa'een beeku. Gara hojii deema bakkuma hojii deemtitti sammuun kiyya wanni jedhaa malee deebi'ee immoo ijoolleen hin jiranii achi gaaddanyoonni isaa hojii naasofna maal jenna guyyuma ayyaanatu harri masqalaa hiikaa. Qaammeenaa ukeenaa maali hin yaadannu jechuudha hojii dhafu. Kanaaf warri yaadattan warroonni yaadattan guyyaa ayyaana kana yaadattanii qirsin jedhee gadditanii maal jettanii ofirraa dhiisan isiniin jedhaanuu dhufee as jira. Isinis eegere biyya keessa mana keessan maatii keessa wajjin jirtan isiniin jedha. Bunan buusaa amma gara bunaatti dabarra okkee. Bunni qophaa'ee jira. Nama tirfii hin qabu beektaa. Viidiyoo waraabaa dhalina. Viidiyoo waraabuun isaan ittiin tolu. Itti ulfaataa akka bakakkaasanii. Silazii ofumaaf hojjetannaa jechuudha. Raggaasaa wanni hin godhin reediyoon irratti wannoon irratti hin banin. Warreen irratti hin banin. Harka tokkoon bannaatiin natti hin tolu. Dhugaa rabbi homaan goone dhugaa. Dhugaa mucaan na bira taa'u dide bakka. Keessaaree. Isti akka anan biraa dahu tsolotii godha. Dideera maal gochuu danda'a? Tsolotii maal godhatee ta'uu deemu? Ijoo afaasaa gabiin qabuun anuma gadi buuse argaa. Ana moshi maatti dur. Tsolotii godhaa. A'uuzbillah. Inti fayyaa miti bara. Ati fayyaa miti. Sabalaan nakki gaame. Mee akkatti zanaa ilaali. Seexana fakkaata har'amma. Maal taate? Har'ammoo erga uffataa tana filatti. Bakka naa gamteerti ishiin an cufa chaawu. Maal jirta?